dhufanii gizee akkana dilaan intalatan miidiyaarraa galchina hattuu jaanii na arrabsan ani maallaqa ummata akkana jeen post godhe malee badii kan qabu mana sallaan leebam yasarraqam asarraqim ሁሉም አንድ ነው ጃ ከነጀቹ ማልጀቹ namni na arrabsees kataa'ee mana san keessa taa'ee dhaggeeffate dhiisaa hin jeenis an akkana arrabseetti akkana xiqqeessetti furan because isii kabajaa guddaan qaba wallahi gizee hunda gizee gargaarsa kanitu mata dura irratti isaan sadeen dubartii sadeen tana yaama ture teessee gizee isaan na arrabsu ni rifadde awwara na arrabsura isiitu na arsi komantii barreessaa turte screenshootiin qaba ani amma namaan jira malee isin garsiisuu hin danda'a screenshootiin qaba mana gizee akkana xiqqeessan teessee abshir maakide abshir أبشر قومتي جلتي أنما جزء هم ده نمن عرب سجالة نمن عنك بجو بكاكسي سني جزء ناركه وإيسي نعرب سيسو جراجات فرد إيسي ده تنعرب أفاني دبتو باتولة إيسي نعرب سجيت فرد هدو ناري إنت لا دبرا جزء كسي تسال بيسان إيسي دبرتي داته دابا إنجني ما نسنجس تيسي هاتو إيسي إنجتشون أن عربا نبينه سن إيسي إنجنس إنجن منيرا وامي جزء نانجان تيسي لجيفة ترتي تيسي مالي وانسا جزء جيفم تيسي جلا خوفا لجرتيجو مالي إيسي إنجتش أفاني جتشو مالي بتشي تركمتي مالي نعرب سيستي إيسي نعرب سيستي خنا فرد مبارك mana tokkotti gizee na arrabsan dhiisaa jee beechu anas gizee mubaarak galabaxanii bik mana tokkotti baha dhiisaa jeetin ne harkani joolle dhiisaa waan kana jeetin mana keessaa bas sila mubaarak bikka na arrabsu jiranitti taa'ee dhaggeeffate taa'ee na arrabsi mubaarak irraa illee hin deebu maa na arrabsiista jee ittiin dubbadda mubaarak garuu sigalee garee isaati kana arrabsu ture garoota isaa so maalif ani hattu jechi jeensu isi arsa kaisin photoshop na godi waame ka jala chijala taun ture achila tese qoban turte gasti guban injuro ete an nin qababar ragan qababar dubarti dabarnetti dagamanis wan fedesta aye maki devi ke si devsa ifamoli ani mana banade life ture bazo yani birallen ture mana kinga madi asjala jira turumba dunis asjala jira galchite gafachuni ndandesa wan yero sanita mechu anseneti wobi sabanjira wobi sabana mana diyatu isatu akam ijolle shamara arrafsitani jede inni ira dubbate jenas sif nasra ira dubbate jenan ol bayeti an shamara miti yogu torban gutu yogu ijolle narrafsitu wobo atu kabetu isan illeni bekani beta an shamara miti yogu anarrafamu malif jadiste akuma magafi dura isini gafi himadde sanit isan ille gafadi an meshara rafaderamu an shamara miti yogu anarrafamu malif jadiste amba wan kana hasofta jede isa le fidun dandina wobo bisa bale fidun dandina sigale dimma kanke maki damo yero wan kan irra isa dubbade ka irra buy yero wan kan ke muaso ana si devi wali davis no لا yo ana sajru bare famarraga yo ka barre fama falte jira photoshop ki no sagana ser an maki jede si arabsi wali kuto ni jiruga wali kuto ni jirti no habaje jirti simali ga no she's already done right she's done talking wantiya mudgol charrasin kan namne mudgol era wantiya da dura era ma ada manasike isirde biti sinima yaro sa jette yaro froda sin jette bada haye isine mate number ida dubba okay lubu digelal lal wantiya tiya na dagefa lubu nuti bikana ka wujide nyari ibne cal jenne taw juru fayya nya barbanna media kana ratti nuti obbale jeni hogura kanne walidir manna hoguga manne mali wala rabsine wal deysina nage barbanna wanta tef isin himattu jirti hogga isin raga pute anu charrasi fi ladda na obsi maiki yo fita chubadina dubisi maikin fitate fitanne maikin hangasi dubisu mudirran qabati wantiya gefadu an jirenya khiya takka heddu itar irada debite mana san kesta turte namta ko giziate khabaji an dengadan isi bulo gode khaguya sani hunda salki baran jirtu jetan akbaratti fudhachu ture gize komanti dan ko balto ha salki bara jirtinje are mana bade surai si ode hatu jarab amas hatu tate timtkhani je heddu wain arif hatu je sani an difa mani gafada garu malif na arab sisteda baka kana pointi khiya ole mudirra kadu tatemi aye wantiya
akki maayikiin jettu Munira, dhugaadha Munira, yeroo isii arrabsu jiran mana san Munira, dhiiba manaa godhu kasaa Munafati walitti dubbatu dura. Waan walitti dubbannu. Maakiin obboleettii isii kabajaa isiin qabduu fi haqa isiin qabdullee keessee fi ani hattuu taatee dubbanne ni aare na dhagahame arra silaa obboleettii abba kana jirti naagalee bar hubachiisu fedha waantiyyaa hubachiisu fedha. Wanti yaalleen deebisaa Abu Rashiidaan akka bareedetti gaafii ture isiin mana guutuuf gaafattee shamarraniif deebiteef ni kuubsa jetiin amana. Lammada gaafii maayikii gaafatte maayikiin deebifteef wanni beekuu qabdu waantiyyaan kan itti ta'uu fadhuuf kan sitti haasuu fadhe because odoo isaan lachuu carraa lammataa gisee kan tuuf odoo deebisaa walii deebisuun ta'in jechoota lameen nuti hubata malee isaan waan walii aaranecha waan mufannaa qabanecha akka keenyaatti nu hubatan saniifis walitti haasuu ni sijjee dura isaan lachuutu obboleeyyani taakkaa dura hawaasa siitiif dhimmamtee diinisi hawaasa siitiidhaaf halaali kiristaana taatu muslima taatu ammallee hawaasni keenya wanni boonuun wanni beeynuun wanni ittiin gammannu nuti amantaan waliin fillu amantaa walii kabajneeti wajji jiraanna diinni keenya obboleeyyanii waliif dirmanna kana beekuu qabdi wanni amma duraa namni yoo dubbatees waa'ee isiraa dubbatees tadabarte aanumarraa jalqabii akka hawaasaatti badii goone yoo nuti gabbaanee maqaa sii dhoohinee dubbachuu baadneef namoota kana joof ta'amma booda waan nu duraan walxaxxeecha tadabarte galaanni haftee guddoodha taanarratti guutannee garaa waliif fayyinee akkasii galatoome as bara duudhaafi wanti yaatiyyaa hedduu haasa'uunis gaarii miti obboleettiin tee maayikiin sababni isiin itti si arrabsitee dhageessee jirtaa sababa ati manatti isii arrabsu jiran keessa teessee itti kokkofalteefi maayikii nama hedduu arrabsuu ture nama danuu sanittuu naarre ati immoo waan si jaalattu waan si kabajjuufi sitti aarte namni kan namatti aaruuf yoo nama jaalate namni sitti aara malee nama nan beene tokko yoon asii na arrabsaa oole yoo nama na arrabsu bira taa'ee waliinuu gaddeebisee na arrabse waan itti na aarsee hin jiru jechuudha namaan jaaladhu yoo taate ittiin aaraa itti aaruu bira kutee irraa hin muraddaa jechuudha obboleettiin teetanaaf sitti aarte bakka isiin jette sanatti argamte moo hin argamneeti sirra keessa moo maayikiin bikka tana ni qofaltee jirta moo bakka sanni jirta moo hin jirtu maayikiin hubanadhu. Hayyee muri ani bara jalqaba himee bakka achin ture seenee dhimma kanarratti anillee shamara akka shamaraatitti himadheera waan kana itti gubbaa geeste ergadheeti himadheeti irraa gabbu'e hogguu isaan arrabsaan jala isaan ni turan garuu maakii wanta maakii to be honest maakii akka badduu jaalladhaan guyyaa takka mana isii eegguu seenu waan ani isii koomentii godhu isin naaf raga guyyaa takka isii karaa biraatti ilaalee hin beeku garuu jala isaan tureera isaanii waa akka dhuju jala isaan ture garuu isii akka dhuunfaa wayitti akka isiin engadda guu gara laafoon arrabsu jala seentee jala teette utti muddii irraa maali jedha koomentii hundumaa argaa ture yeroo isiin namni biraan na arrabsu eeganaa kabajaa qabaatte eeganaa jaala wanna bakka na qabdu ta'e isii yeroo namni na arrabsu silaa nama narraa dhorkuu danda'u ani isii akka dhuunfaatti na arrabsine garuu dhimma kiyya himadhee geestii irraa gabbu'e malee maakii ani hin tunne ammallee irra deebi'e dubbadhu jechuudha. Gar jala san tureera yeroo uummanni arrabsaa turan jala san ture warroonni arrabsanillee asumarra jiranii isaanillee dubbisuu hin dandeettan anammoo isii maakii jedhee wanta arrabsee hin jiru jala san hin ture jala san duula ana qofaa miti namoota baay'ee turan jala san bicha akkami ana taargeetii na godhachuu dandeettan guusanii maqaa maakiin dhoofne garuu ajaa'ibaan illee keessaan dhuftee na dubbattee ani yeroo arrafamu namaa miti akkamitti kana naan jetta jedhe isiyyuu hin beeku keessaan nakate hiriyaa maakii ta'uu malti keessaan nakatabdeennaan ani arrafamaan jiru ani torbaan tokko guutuu ijoollee walirra daddabarsaa eegguun arrabsitu anarraa eenyullee hin dubbanne akkamitti jedhee isiyyuu deebisee ajaa'ibaallee jechuudha. Garuu ani maakiidhaan kana jedhee isiin hin arrabsine garuu eegguun namni na arrabsu jala teettee yeroo gara laafoo na arrabsu jecha isiin jedhaanii turte argaa ture personal thing wanti si waliin qabu hin jiru himadhee jalaa bu'ee jala san ture yaa dhuga. Garuu isii arrabsine. Galatoomee. waan beekaa dulaal wallahi anki jiban beeku waan anin jeenuman dubbada badin yoo tiyyataatis narra murta waan ta'eef
guyyuman isii arrabsanii garaa laafoon isii arrabsinaan puush garaa laafoo puusheen jalatti deeme because guyyuman isii arrabse jechuudha. Guyyaan akkas hattuu jee isii arrabse because isiin jala qofan taa'ee jette gubbarra teessee muuyiit godhatu jetti viidiyoo jira baraan fiduu hin danda'a barsa akkas jette ammas waan taargeettaa na godhatteef maali jette biqatan dhugaan isiin guyyaa tokko jecha badaan jette hin beektu. Gizee hunda bareedduuti yanaan itti mana kiyya gisee dhuftees kabajaan naa baris hedduun isiin kabaja guddaan qaba warra amma sila akkat footooshooppii na godhee ni mannee bara maaliif ni manneen nama na xiqqeesse tokko wanni himadhee dhiifamaa akka na gaafatus hin fedhu dhiifama sin godhuu fi ilaa yoo mal'aakira rabbiin haqa xiyyaan isaan haa daffa'u insha Allah because anan tala dubaraa maqaa kiyyan balleessan isii waanin kabajuuf mana banadhee waanin kabajuuf ammas kan inni as dubbachaa jiru malee isii salaa dubbachuu baasuu hin danda'a. Tole maakii teenya galatoomee laalammaa kana dhiifaman godhuu sanii dhiifaman godhuun hin jirtu nama nuti dhiifa yoo nu kan qabamtu taate yoo gartee ati nurra guddoo yoo taatu taate san sii beeka nuti arra ka dhufneef walaa xiqqaa fi guddaa fuudhu hundinuu waliin fayyuu fi abaluu dhiifaman godhuu miti nama jeesee gumaa kafalanii namni waliin fayya tanaatiin beektu sannuu sii beeka amma obboleeyyan lamaan isin lamaan wal jaallattan agarree jirra nama waliin qabu walitti aara nama wal jaallatu walitti aara namni waliin beekne waliin feene walittuun aaru tanaafuu obboleettii teetii isin lamaan dhiifama waliif godhaa dhiifama waliin jaa rabbi sinaa kabaju akkana kabajanii rabbi sinaa kabaju hayyooti dhiifama waliin jaa maayikii banadhu siirratti qonna fakkaatte maayikii banadhu dhiifama gaafadhu wantiyyaa. Waan duraan gaafadhu dhiifama naaf godhi hangizee hunda badiina irratti murinaa okee waan xiqqoo dheettanii badiina irratti muraa hin jiru waan akkasii. Dhiifama naa godha. Dhiifama gaafadhu wantiyyaa sirratti qonna sirra guddee dhiifama gaafadhu. Noo narra guddoo taasisu gaafadhu dhiifama baana balleessitu godhaa ganna buusaa barbaaddenis. Hai namaan qabamtu ati. Abshir adumaatu sirra fide malee hayyee maayikii dhageeyaa Oromoo hayyee maayikii dhiifama gaafattu wanti yaati garabbi isaa qabaju dhiifama naa gaafadhu. Munira guddoonis akkuma guddootti wanti yaati rabbi isaa qabaju dhiifama naa gaafadhu maama. Personally, yani yamma dhuunfaalee si biraan qabu ogguun geessisa irra galee iskiriinshooti godhanii si erguu malanii. Obsi wantiyya please maayikii teenya ati xiqqoodha gizee hundaa'u bakka biraatti illee ganaa akkana siin jechuu jiraatanii maaliif xiqqoo teenya kan akkasi beekii yoo haa qabaattees inni qaafi guddaan qabu garuu waan dubbiitii isin gamalachuutu lama isin kanneen waan agarreecha jaalala walii qabdan. Isin walli waan wal jaalataniif bakkaan ani jira silaa na taateeti narraa qabu qabdi malee bakka sunuu taa'uun qabdu waa barreessuu miti. Wanti yaalleen akkasuma ittee anaannatte malee haqa akka wal jaalatan akka kabajaa walii qabdan isin lachuutu haasoo keessan keessatti nuti hubannee jirra. Kanaaf walqixxummaadhaan akka aadaatti xiqqootu guddoodhaan dhiifama naa godhii hayyee walii bakkaan ani jiratti akka na biratti sin tuine fadhiinti sanii hawwinti illeen dhuguma obboleeyyan bakkan jiratti wanni obboleeyyan ta'aniifu deebisaa warraa deebisuu waan danda'e harkaan taatullee usuun taatullee yoo jibba yoo dandeenye biraa deemuu kana isin lachuutu manguddoon haati siiqeetis akka jaalala walii qabdan malee akka badiin takka hin jiraanne akka wal anaannattan qofa argame kanaaf aadaan cabsinu. Hamzaan dhufee jira eenyu jala gabboo guddadhu anaa jala gabboo. Guddadhuuti please obboleettii jedhan nu gammachiisi guddoo ta'etan koos aadaatu sirra fide kanaaf maakii fudhadhu maakii akka rabbiin isin kabaju akka na kabajani rabbi isin haa kabaju arree miidiyaarra isinii wajji taa'ee hiriyaa ta'e isanii miti dhugaa rabbiiti maakii yoo na tuffattee ati dhiibbee dhiifama si gaafatti. Ani sirna Oromootiif gadaa Oromootiin nama bulu gadaan tiktook irra jiraatus gadaa Oromootiin bulaa jirtan isinis ani sirna Oromootiif gadaa Oromootiin Oromoof jecha dhiifama gaafadhaan malee keessi na xiliilaa miti ammas ani akkasitti na xiqqeessite isin na xiqqeesse waan hunda caala. Abshir sanis lakkii osoo keessi xaliilan ta'in hin gaafatini osoo keessi xaliilan ta'in hin gaafatin garaa fayyaa dhage sheeshe mutura na fayyaa dhugaa guuta kadhiifamaa hojjetu naafsi maayikii osoo garaan si wasakaa dhiifama nu gaafati wantiyyaa yoo si balleessite si agarree jirra dubbatan atis dubbatte isinis dubbatte badii guddoo wal biraan qabden
Tanaafu dhiifama siitu irratti koo dhiifama godhiif siin jenne hin godhu jette khalaas eega garaan kee ati isii dhiifama gaafachuutti qasititu taate wanti yaa rabbi isii haa qabaju dhiifama asii gaafattu akkasi garaa kee qulqulluus ni ta'a. Munira ishee Hamza onnaa naqi please. Hayyee bakka dhaggeeffadhaa isinirraa fixa. An takkitti hattu jee isii itti dubbadhe saniif an arrabaa beeku isin jee san caala beeku hin jaanii isin jee because hedduu waa hin aarim namni aarimu waa hedduu namaan jaa hedduu aariitiin jira itti jechuu na waan isin narra gudguddoo taataniif dhiifama jee innaan jennaan an dhiifama gaafadha kunuuf dhiifama gaafadhe isiniif jecha. Galatoomi wanti jaati illee dhiifama godhiif. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى خير جرت عند خيسنا. وعليكم بقنا السلام جان ورحمة جرات. الله. وعليكم السلام ورحمة هذا الله بقنا جان لفته. سجلين تيجان دعامتو. Tidak jenne jira bar bagana ge andu tenne gamu لا أنا رد ولا لكي أنا تو سلكين رد ولا مسلكين دعيني. bagana ge andu بقنا جان جرات منيرات النهون دي خيسنا أصلي أبو رشيدة جميلة مبارك أجائبة bagana ge andu وانتيا مكي بقنا جان جرات ورجال عقبا وندي خيسنوي وامبريد ولد تجرت وانا ما قمتش ساتي كرتوما أجري رب الرار كدا والفادا wanne mai sono fajir tan kum barfitani sini tu perra kabera gore male Bizee takka salaata subiin na dabru jiraani. Salaata muniiraa teenya obboleettii tiyya sana agartee wanti yaani gaafumaan gaafadhe tanaaf obboleettii tiyya dhiifama naa godhi anis. Baakii irraa fudhadhuuti dhiifama naa godhi waan biraallee hin jennee wahumaan itti hatabee akka dubartii jee dubbadhe isinuu ni beekti. Waan hin je'anii akka dhiifama naa gootuuf fadha. Kun fuula rabbiin dhaabbanne deeme. ayje wanti jaati yama ki banado Ayyaa dhiifama jala godhiif gabu galatoom. Ayye akkasiiti maayikiyyaati sirraa wanta jiiti shayxaana ifi du'aa baafnu salaateetiin isinit deebi'a du'aa nu godheeti rabbiin ayje nagee salati qotu ayje salati qotu ayje ustada keenya bagana ge andufte jara kana lama wali fayyifne jirra dhiifama wal gaafatanii jiranii kakada booda irraa wanni enna ayye wanti garaa saafin dhiifama gootee fi maayikii daalubbo laal meta ka dubbadhu munira jolle lawan laali ani dhageeffachuun ture mamakin wanni makina kijette ani wanni ni wanti yaa tuqeef waaneen gartee ishee raacituun dandeenyee fi jette afaan oromootiin akkasuma wanni akkas jetteef ammoo waa bakka guddaa na biraa qabdiidha beeki hoggaa dhufte bareedduuti yanaan jetti maanarraan qabinii namni kiyyaahu isiidha jechuu kara biraati dhuga ammoo akkasitti irra bakka isiin itti eeyde sanii dhabuun isii aarsiti waliigalle sa akkuma jette wanti yaa hattuudhan je'eeni jette ajaa'iba namni wama jeessanu ifiun dubbii addaate das nama jaa atis qoblaan dhufte ustaad Hamza wallahi Deemree an dhiifama nan gaafatamu hattuudhan je'eeni jette hattuu jechuun akkasumatti wanti yaalleen dhuftee natti himte amma satteetii miti jettettiin aare aareeti malee hatteetii miti jette eessa kutte wanti yaa ol naa deebise akkasii toni gabaabduu barjari lamaan walii galee alhamdulillah isiinis achi taa'uun badii tahuu beektee jirti obboleettiin na homateedha makkiinis akkasumatti isii arrabsuun badii tahuu walii galanii wanti yaa ol deebisa bilis wanti yaa ol deebi wanti yaa ol deebisa ijoollee tanaaf amma gabaabumatti wanni jennu makkiinani garaa qulqulluudhan waan kanan jedhu jette garaan duruu qulqullaa'ee jira bar gaafuma waan sanu ani kanaafiin jee jette qulqullaa'e bar qulqulloo ta'e narraa fiti yaa ustaad akkanatti bilaalee ani aareetiin jee jette dubbiin dhumtee jirti yoo kara biraa deemne malee ani duraanuu aareetiin jee malee wanti yaa naattuu taate wallaatiin kun na furtaa bar wallaahi
Tanaaf tun dubbii dhumte wanni jennuun gaa jara lama obboleeyyan lamaan afaan wal dabre isaan lachuu obboleeyyanii isaan lachuu shamarran Oromooti. Maakiinis shugguxii teenya waantiyyaanis akkasumatti intaloo gaarii obboleeyyitii teenya bakka takka irraa nurraan hafne gama taatus gamana taatus muslima taatus kiristaana taatus takkaa irraa haftee Dhaggeeffadhaa ustaaza yoo ol deebitee dhiifama nan gaafatiin dubbiin ni baddi ammallee. Kottu haa ati mee naafsiraa makkite naafsime abshir. Hin baddu abshir naaji. Wanti yaa mangistii barboosi gaafatte gumee kasi gaafatte baxalaa bal'aa. Lakki laal. Nama gana buuse ana anin baane. Mee ati mooditaroota sana Adoon nama na darbe. irraa hari mee yaa mooditaroota. Ustaad Hamza akkamittiin mudeedara namarraa fuudha baras osoo deemu jiruun beeku gisee honcufe maleedha. Bilis irraa mee dhiisaa rabbi sodaadha. Dhiisaa. Mee akkamittiin baasan mee irraa hin fuudhe isaan kana hundaa'e eega kana taate. Itti fufiyaa. Aboo rabbi isin uume sodaadha nama gadi hin buusina. Akkasii kanaaf jarri walii galee jechuu fadheeti. Wanti yaanis achi teessee itti dhiisuun san sirriin turre. Makkiinis achitti isii arrabsuun san sirriin turre. Jarri lachuu waa hin tolchine maaltu dubbii tolchaa jennaan ta